Hello, akkam jirtu Tasfaayeen jedhama. Kun viidiyoo keenya Eksellii Afaan Oromootiin barachaa turre wajjiniin wal barsiisaa turredha. Kun kutaa tokkoffaa viidiyoo 20ffaadha. Probably viidiyoon kun kutaa kanaaf isa dhumaati. Akkan yaadutti namni Eksellii kanaan dura hin beekne yookiin Eksellii amma tokko amma xinnoo beeku yoo viidiyoo koo 19 darbe kana wajjiniin ilaale Eksellii amma tokko hin hubata jedhanii yaada. Kutaa lammaffaa fi isa olaanaa yoo Waaqayyo nu gargaare daballee darbinee ilaalla. Gidduu kana kan ilaalaa turre waa'ee foormulaati. Kaleessaa foormulaa sadarkaa kanaaf hingaa jennu jara kana tokko tokkoon ilaalleerra. Har'a waan sadarkaa kanaaf ta'aa jiru tokko tokko irra dabarre ilaalla. Faayinaansii in ilaallu asitti maaliif waan faayinaansiidhaaf ta'u daataas hin qabnu sadarkaa kanatti mitisi. Waan qubee tekstirraa waan tokko tokko ilaalla. Logical warra jedhamu keessaatti fideen gaddaa F statementii ilaalleerra amma tokko. Maybe har'a sama tokko ilaalla. Gara caalaatti garuu warra tekstii keessan jiran ilaalla. Deebinees warra kana iddootti miis gochuu dandeenya iddoo tokko tokko nu dura dogoggoruu danda'an irra deebinee ilaalla jechuudha. Egaa agguu viidiyoo darbetti agguu kaalkuleet goonuu lakkoofsa agguu kaalkuleet goonuu lakkoofsi keenya fakkeenyaaf sitti agarsiisa lakkoofsa amma ta'e tokko isinii fide just kanayyuu fiduu hin barbaachisu asuma koppiisni gochuu danda'a just lakkoofsuma amma ta'e waan barbaaduufani okay dogoggora iddootti itti dhalachuu danda'u akka hubattaniif agguu kaalkuleeshiniitti gargaaramtan. Fakkeenyaaf akkas lakkoofsa kana qabna lakkoofsa kana idaanaa jennu. Agguu lakkoofsa kana walitti idaanuu akkuma dheengadda argine foormulaan keenya kanadha yookaan immoo achiitii sanarra rukutuudha. Kanaafi giikolan keenya booddee kanarra geenye foormulaa keenya cufna. Foormulaan keenya kunoo foormulaa asitti argitan kanadha. Yoo asirra rukuttanis sanuma argattu. Achi booddee kana gadi gototuudhaan warra kaan ida'uu dandeenya jenneerra. Dalgasa ta'uu akkuma kanadha rakkoon hin jiru. Fakkeenyaaf yoo kana rangadee kana ida'uu barbaanne kanarra rukunnee automaatikaalii lakkoofsa garagara olii jiran hunduma isaatiif foormulaa nu galcha. Achi booddee agguu kiiboordii keenyarraa gabatee qubee keenyarraa enter gaafa rukunnu walitti ida'ee nu galcha. Gaafa kana akkas gotonnu jaruma kana gotatee akka sirriitti nu ida'aa jechuudha. Kun rakkoo tokko malee ta'a. Garuu iddoo tokko tokkotti iddootti rakkoo ta'uu qabaachuu dhufuu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf akkaman jedhu kanan balleessaa samma arganne kana. Fakkeenyaaf lakkoofsi asitti persentii 10 haa qabaannu waan itti baay'isnu kana ida'uudhaan isa agarsiisuu hin dandeenya. Dhiifama. Warra kanarratti persentii 10 daballa haa jennu. Warra kanarratti persentii 10 kana hundumarratti persentii 10 itti idaanaa jennu. Jechuun persentii 10 kanaaf kana walitti baay'isuu jechuudha. Okay. So persentii 10 kuni kanachi booddee kanaaf kana walitti idaana jechuudha. Walitti ida'uu kanaaf kana. Kun persentii 10 kana dabalateera. Akkuma sila jenne yoo hundumaaf kana calculate persentii 10 calculate gochuu barbaanne kana asii gadi gotatuudha jenna.
gaafa asii gadi goototnu waan ta'uu ilaala. Kan nuyi barbaanne persentii 10 tokko tokkoon kanarratti akka dhufudha. Garuu formulaan keenya maal ta'eera? Formulaan keenya isa kana waliin baay'isee argate gaariidha, sirrii ture. Inni itti aanu garuu isa itti aanu akkana godhee silaa kun isa gubbaa sana ta'uu qaba ture, kana ta'uu hin qabnu ture. Agguu kana maal goona eeguu akkas ta'u. Yookaan akkasimmoo hafee fakkeenyaa fi persentii 10 keenya kun asirratti ta'uu dhiisee yoo as ta'e amma kalkuleeshiniin keenya akkuma silaa persentii 10 sana gatii kana muuf gooneef kalkuleeshiniin keenya qaa tokkotti dhufeera. Yoo kana goonee yoo ammoo waan ta'u ilaala. Hundisaa maal ta'ee isa duraa duwwaatu sirriidha malee inni kaan completely wrongidha. Akkam goona yeroo akka kana ta'u. Yeroo akka kana maal goona waan absoluutii fi relative waan jedhamu jira Eksellii keessa. Absoluutii fi relative waan jedhu. Ifama. Absoluutii relative wanti jedhu calculation keenya yuun borcame anyway absolute relative waan jedhu inni kun agguu sila calculate goone relative position fudhata isa kana sila gubbanaa fudhanne okay tokko nagararraa jira jedhee calculate godha agguas dhufu ammas relative isa kanaatiin ilaaleetu lakkoofsa iddoo kana jiru yookiin maadhee iddoo kana calculate godhachuu relatively akka sanaatti. Kun akka hin taaneef wanti nu gochuu barbaannu maa'inni absolutitti jijjiiruu qabna. Kun absolute ta'uu calculation keessatti kun absolute ta'uu qaba. Absolute ta'uu qaba jechuun kun dirqamatu fudhatamuu qaba yegguu calculate goonu. Jarri kaan silayyuu formulaa keenyatu waama garuu inni ittiin baay'isnu kun lakkoofsa keenya inni tokko absolute ta'uu qaba. Absolute ta'uu qaba jechuun afaan oromootiin hin beeku dhugaa. Waan yeroo hundumaa fudhatamuu qaba jechuudha. Akkamittiin absolute goona asii kan kun iddoon dhufu qaa tokko yookiin maadhee nu irraa fudhanne sana tokkodha. Kan ittiin absolute goonu yoo keyboardii keessan irra laaltanii mallattoon doolaarii jira. Mallattoo doolaarii. Mallattoo doolaarii sana galchuudhaan isa as jiru kana absolute goona dirqama kan fudhatamuu qabu goona. Yeroo sana maaltu ta'a warra kana calculate goonu isa kana duwwaa shift godha malee inni kun shift hin ta'u. Inni kun yeroodhuma hundumaa isuma fudhatama akka silaa hin ta'u. Amma yoo ilaaltan isuma tol deebi'ee fudhata. Isuma sana dhaqee fudhata. Ifama. Ammas isuma sana baay'isa. Akka silaa duwwaa bakka duwwaa calculating godhu jechuudha. Kanaaf maal godhaa isa relative ta'e relative isa gararraa jiruun relative isaatiin gajjallaa bu'aa deema. Isa absolute ta'e sana garuu isa iddoon itti absolute ta'e sanarraa dhaqee fudhata. Iddoo hundumaatti absolute inni ta'e sun akkuma absolute ta'etti deemaa jechuudha. Kun baruun baay'ee barbaachisaadha keessumaa eeguu wanti inni calculate goonu akkanaa yoo jiraate jechuudha. Kana beekuu isinirra qaba. Kunillee xinnoosee akka olaanaatti akka advaansidiitti fudhatamuu danda'a garuu yeroo baay'ee kun warra jalqaban irraa kaasee iyyuu mudachuu danda'a. Kanaafan asitti fiduu barbaade kanadha. Kun multiplicationii yookiin baay'isuu duwwaadhaaf miti. Ida'uudhaafis, hir'isuudhaafis, hiruudhaafis kan hundumaaf iyyuu ta'uu danda'a. Isinitti agarsiisa tokko. Fakkeenyaaf 200 fi 300 okay 400 500
dhibba ja'a. Yoon kanaaf kana akka duraatti ida'uu ta'ee maalidha? Sam dhiifama. Sam isa kana rukutee kolonii galchee dhiifama. Achi booddee isa kana kan walitti hidhuu barbaadu 500. Yoon kana asii gadi gotatee 200 hunduma isaarratti dabalamu yoon jedhe wanta ta'u ilaala dhiifama. Akkuma arginu isa jalqabaa duwwaarratti ida'ame malee inni kaan duwwaa ida'e. Duwwaatu ida'ame. Maaliif kun duwwaadha waan ta'e. Yoo lakkoofsa tokkotti gashiin akka tokkoffaa irra rukutuudhaan ilaaluu dandeenya. Lammataa eessaa akka fudhate fakkeenya kun 600 miti yoo 400 itti barreessine isa itti ida'a duwwaata jira. Garuu inni barbaanne 200 kana hunda isaarra barreessuurraa 200 kun gubbaa iddoo tokko duwwaa taa'ee akka barreeffamu yoo barbaanne dhiifama. Akka barreeffamu yoo barbaanne wanti nu goonu isa maadhee keenya isa gubbaa riilaatiif gochuudha. Isa kana isa riilaatiif ta'e kana isa riilaatiif ta'e wajjiniin kaa'ame kana isa absoluut gochuudha. Akkamittiin absoluut goona? Foormulaa keenya keessa deemnee achi rukunnee mallattoo doolaarii qubee yookiin mata duree tarreedhaa fi toora gidduu maqaa tarreetii maqaa tooraa gidduu mallattoo doolaarii galchina jechuudha. Asirratti ida'uun rakkoo qabaachuu danda'a. Maaliif yagguu idaanu fakkeenyaaf yagguu lakkoofsa walitti idaanu iddoo jalqabarra seelii jalqabarraatti seelii dhumaa walitti fakkeenyaaf yoon kana ida'e jedhee seelii isa jalqabaa kanarraatii fi asitti immoo seelii isa dhumaa kana walitti ida'uu danda'a. So dogoggora uumuu danda'a yeroo sanatti fakkeenyaaf isin agarsiisuu danda'a waan hubachuu qabnu waan ta'eef kan isin agarsiisu. Fakkeenyaaf kana yoonii absoluutitti jijjiiree kana yoonii absoluutitti jijjiiruun akkuma sila isin jedhe mallattoo doolaaraa rogaa dhiifama tarree fi tooraaf tarree gidduu qubeedhaa fi lakkoofsa jiran gidduu galchuudha. Agguun kana asii gadi gotatu dogoggora uumamuu danda'u ilaala. Dogoggora uumame maalidha? Fakkeenyaaf yooni dogoggora sammaa kan silaa kan hin barbaade akkan jedhetti kanaa fi kana walitti naa ida'idha. Garuu wanti ida'ame maalidha? Kana hundatu walitti ida'ame. Maadhesa jalqabaatii kaasee amma maadhesa dhumaa gidduu jiru walitti ida'a. Asirratti keessumaa yeroo saamuun gargaaramnu dogoggora uumame eeggachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti yoo fudhattan yookaan irratti liggootan kana kaasee amma asitti warra jirantu ida'ame. Kun ittiin ida'amne maaliifi maadheen keenya inni dhumaa isa kana ture jechuudha. Kan achi keessatti kan raa 18 kan kennine raa 18. So sun dogoggorri sun uumamuu danda'a sanarratti of eeggadhaa. Garuu wanti akka kanaa yeroo baay'ee baay'isuuf irratti mul'atu. Egaa kanadha kan isinitti dhiyeessuu barbaade. Kana warra kana keessaatii kana irran deebi'aa waa'ee iffii waa'ee kan ittiin deebi'aa kutaa biraa irratti xinnoo ishee jabaachuu danda'a. Text yookiin qubee keessaatti waan tokko isinitti agarsiisuu barbaada tokko konkaat. Konkaat jechuun ida'e jechuudha qubeedhaaf ida'uu jechuudha konkaat yookaan concatenation jedhama. Concatenationiin dhiifama. Concatenationiin yoo maqaa namaas haa ta'u yookiin jechoota adda addaa haa ta'u
fakkeenyaa fi maqaan namaa iddoo adda addaa irra jiraate. Maqaan namaa iddoo adda addaa irra jiraate akka tokkotti akkana iddoo adda addaatti barreessuurraa iddoo tokkotti yoo barreessuu barbaanne concatenation itti gargaaramna. Concatenation dhiifama. Yoo sirraa akka isaan arguu danda'u. Concatenation akkuma amma jiru concatenation textiidha kan inni agarsiisu. Text 1, text 2 walitti da'aman jechuudha. Concatenation list of range of texts together walitti hidhu. Fakkeenyaaf seenaa boruu akka tokkotti yoon barreessuu barbaade gaafan concat jedhu concatenation inni dhufa kunoo. Eggina achirra kaa'ee booddee text jalqabaa keessa kamidha? Text jalqabaa koo kanadha. Text jalqabaa eggin kaa'ee booddee koomaa amma text lammaffaa. Achi booddee koomaa gaafan galchuu sadaffaa arfaffaa jechaa deema. Gaafan kana jedhu concatenation dhamma kun lamman isaa walitti hidhama. Rakkoo tokko arguu dandeenya. Rakkoon jedhu kunooti. Lamman isaa kana walitti hiineerra. Okay. Lamman isaa walitti hiineerra garuu maqaan abbaaf maqaan ilmaaf abbaa yookiin intalaaf abbaa just tokko ta'e walitti hidhame maqaan walitti barbaanne akka inni barbaanne garuu gidduu isaanii bakki akka jiraatudha. Sana fix gochuu hin dandeenya. Maybe maqaadhaaf ta'uu dhiisuu danda'a. Maqaadhaaf foormulaa kan biraatti gargaaramuu dandeenya yoo jechoonni kun lamman walirraa citanii jiraatan. Jechoota kan lama walitti finna jechoota tokko uumuu dandeenya. Fakkeenyaaf jecha akka kalkii fi calculation jedhu barbaada. Yoo jecha kanaaf adda citee ta'e jecha kana lammansaa tokko goone barreessuudhaaf jechoota isaa walitti deebisuudhaaf. Yookaan immoo jechoota kana fakkeenyaa fi jechoota lama sadii fa walitti finnee walitti dhiyoo barbaanne jechuudha. Kanaaf gargaaramuu dandeenya. Yoo maqaa namaa yoo ta'e kan walitti hidhuu barbaanne ittiin deebi'a. Okay. Kan akkamittiin ispeesii gidduu kanatti argan kan tokko kanadha. Kan biraa tekstii keessa kan nuyi isinitti himuu barbaadu kamni isiniin jedha leengazii amma kamamma dheeratu fakkeenyaaf kun nama dheerata jechuudhaaf kan ittiin calculate goonudha. Space tokko ni gashee ilaala. Jarri kun space intina leengaziin isaanii meeqa akka ta'e yoo baruu barbaanne lakkoofsaan jechuudha. Tekstii keessa dhufnee leengazii eegirra kunnee booddee fakkeenyaaf kan yoo warra kana amma maqaa dheeratu ilaaluu barbaanne jechoota dhiifama qubee meeqa akka qaban ittiin baruu dandeenya jechuudha. Qubee meeqa akka baran keessumaa yoo daatabeezii afaan hojjenna ta'e qubee guddaan as keessaatii meeqa fakkeenyaaf 12 kan qabu jira. So ispeesiin keenya akka hin dhiphanneef isa iddoo guddaa kennuu qabna waan ta'eef iddoo kana fa'aatti nu gargaara jechuudha. Kan biraa asirratti ni galcha. Fakkeenyaaf kana ofiisiif sappilaayii kana yoonni iddoo lamatti kutuu barbaade ofiisii kophaatti godhee sappilaayii kophaatti yoon gochuu nan barbaada ta'e right and left wanti jedhu jira. As keessaa isinitti agarsiisa. Leftii kanaan jedha. Eggii leftii kanaa jedhee qubee kana beeka 1 2 3 4 5 6 yoon 6 as kaa'ee warra gara bitaarra jiran 6 isaanii asitti naa barreessi jechuudha. Amma kutameera jechuudha kun. Raayitii immoo yoon godhee jara kana qubee isaanii eegii lakkaa'ee booddee gara jara mirgaa jiran 1 2 3 4 5 6 7 8 gara raayitii dhufee raayitii kana
warra 8 naa kutii iddoo kanatti naa kaayuun jedhe akkanattiin adda kutuu dandeenya. Iddoo kanattiin adda kutuu dandeenya jechuudha. Keessumaa eeguu waan qubeetiin waan jechootaatiin hojjennu waan tokko iddoo 2-3 irra kana gochuu dandeenya. Kanadha. Garuu yoo foormulaa kana gadi gotottanii yeroo hundaa sirriitti isiniin kutu maaliif kun 6 qabu ta'a, kun 6 qabu ta'a. Maaliif as keessatti 6 miti kan kuteenneen ilaaluu dandeenya. So ammoo ergitan vegetable akkanatti kutee ilaalaa personal cerealiin 6 duwwaa ture. So closes calculation keenya wrong ta'a jechuudha. Kanaaf akka lakkoofsa isa beeknutti duwwaatti yoo lakkoofsa sirriitti beeknu duwwaatti gargaaruu dandeenya malee akkasitti gargaaruu dandeenya. Inni kunis akkuma kana dogoggoraa fida. Akkuma argitan null care, vegetables, buy food, baby food jedhu. Speesiinis akkuma jechaatti lakkaa'ametti asiiti jechuudha. Kanadha kan biraa warra upper fi lower jedhan kanatti agarsiisa. Upper fi lower jedhan warra upper case ta'an jechoota kan qubee upperitti yookiin loweritti qubee gurguddaatti yookiin qubee xixinnootti jijjiiruudhaaf nu gargaara. Amma tokko ilaalla. Loweritti jara kana loweritti jijjiiru already loweriidha. Dura upperitti jijjiiru mee jalqaba isaa irra nooyya. Upperitti jijjiirru jechoota kana upperitti jijjiirin jenna. Waan tokko waan ilaaluu qabdan asumattiyyuu waan argattan isinitti agarsiisa. Silas akkuma argaa turre wanti nu arginu yoo kana foormulaa kanaan gargaaramne kanadha yookaan immoo rizaaltiin kee kana ta'aa nuun jechaa jira. Okay. Inni kun rakkoon qabu yoo goototne hundumni isaa upperitti jijjiirama barbaanne hundi isaa upperitti jijjiirama. Qubee gurguddaatti jijjiirama. Qubee xixinnootti jijjiiruun lower isa jedhudha. Amma isaa itti gargaaramuu dandeenya lower warra qubee gurguddaa turan kana hunduma isaaniiyyuu qubee xixinnootti deebisuu dandeenya kanatti warra kana qubee xixinnootti deebisuu dandeenya. Jarri kun upperiif loweriin waan isaan hojjetan kanumadha. Lengziin qubee amma salakkaa jarri kun qubee kutuudhaaf nu gargaaru. I think ammaaf kanaaf hingaa trim maybe trimitti ni dabale maybe isin gargaaruu danda'a. Trimiin yeroo baay'ee yagguu as keessatti barreessinu yeroo baay'ee bakki qubeen barreessine warra kana malee iddoon hin jiraata, speesiin hin jiraata. Amma asirratti laman dabale warra amma jiru kana. Yoo lakkoofne fa'aa dogoggora ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf meeqaan lakkaa'ee isinitti agarsiisa. Lengziin kana 9 naan jedhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garuu 7 duwwaadha kan jiru. Garuu asi gaafa lakkaa'u 9 naan jedha. So dogoggora jechuudha. Foormulaan kun dogoggora jechuudha. Kun akka hin taanee fi wanti gochuu qabnu foormulaa asitti hin ceesifadha. Okay, foormulaan kun asitti hin cea. Amma inni kun already speesii 2 bakka 2 akka qubeetti kan lakkaa'ametu jira. Jarri kun irraa baduu qaba qubee waan hin taaneef keessumaa eeguu calculation kanaafaatti gargaaramnu baay'ee dogoggora ta'a wanti nu argannu sun. Kanaaf wanti trimiin kanaaf nu gargaara. Trimiin maayinni speesii jiru hundumasaa remove all spaces. Speesii yookiin waan achi keessa hin jiru hundumasaa remove godha jechuudha. Gaafani sana fudhadhu jalqaba caatii kaasee caamma jalqaba waatti waan isa jiru duwwaadha kan argamu. Okay. Amma kun 9 ture yoon isa kana
amma baa tokko dhiisee yoo ndaa tokko godhee inni sila 9 ture meeqa akka ta'u ilaala. Amma 7 duwwaadha. Okay. Tiriimiin kanaaf nu gargaara. Keessumaa yeroo Excelliidhaan hojjettanii Excelliidhaan lakkoofsa ta'u maal isa ta'u hojjettanii tiriim gochuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee. Maaliif tiriimiin ispeesii jiru hunduma isaanii qulqulleessa. Kunis lakkoofsi kun dogoggora ta'uu danda'a yookiin akka lakkoofsaatti fudhatamuu dhiisuu danda'a. Kanadha. Kan biraa maalidha? Shaakala irraati waa baay'ee barattu. Egaa viidiyoon kun viidiyoo kutaa tokkoffaatiin gaaitu kutaa sattaan keessatti luukaappii faanii yeroo baay'ee kan itti gargaaramtan B luukaap, H luukaap warra jedhaman kana index warra jedhaman kana baay'ee itti gargaaramna. Achi keessatti barana yoo waaqayyoon gargaare waa'ee jarri kun amma kana waan sirra samitti akkuma warra kaan gargaaramtti gargaaramuu dandeessu garuu amma tokko keessaa akkamitti akka gargaaramnu inni ilaalla. I hope warra kaan warra keessa jiran hundumti isaaniiyyuu waan ilaalledha layout yoo ilaaltanii kanaan dura ilaalleerraa waan galchinee ilaallee beeknudha. Okay, jarra kana hundi isaanii waan ilaalledha. So waan adda ta'e hin qabu. So warra kaan immoo warra sadarkaa kanaaf hin taanedha. I think amma nu danda'ame jara kanarraa kaasnee warra kanas amma tokko ilaalleerra sadarkaa kanaaf warra ta'uuf kana keessatti wanti warri gara kanatti hafee waan sadarkaa keessaniif ta'u miti yookaan warra daataa hin qabnedha. Fakkeenyaaf trace independence yoo 2-3 qabaanne yookaan yoo calculationii irraa lakkoofsa keenya calculation irraa fa'aa hojjetame kan kuneessaa dhufe fa'aa jechuudhaaf baruudhaaf kan nu gargaaranidha. Kanatti deebina. I think kanumadha yoo na danda'ame projektii tokko kutaa tokko kana hunduma isaa kan iddoo tokkotti walitti qabee kutaa jalqabaa kan xumuru projektii tokkoon isiniif rikardi godha. Kana malee kutaa tokkoffaa jalqabne irraa finfinneerraa dhiifama. Warri na wajjin turtan hedduu galatoomaa. Yaada keessan iddootti sirrachuu qabu iddootti dabalata barbaadan gaaffii yoo qabaattan naa barreessuu dandeessu. Egaa kanaan kutaa tokkoffaa finfinneerraa guyyaa bifuma qabaadhaa. Nagaatti.